application herrega zakaa appii haarawaa waa'ee zakaatiin wal qabatu afaan oromootiin isiniif qophaa'ee galakkifamee jira. Appiin kun maqaan isaa herrega zakaa jedhama. Appiin kun wantoota appiilee kaaniin adda godhu baay'ee fiisaa qaba. Fakkeenyaaf maallaqa, dahaba, meetii yookiin qarshii qabdu itti naquudhaan hanganarraa hangana baasu qabda jechuudhaan zakaa sila hanga sirra waajibaa siif hima. Kana qofa seete gaafii fi deebii kan kophaatti qophaa'ee fiisaa qaba. Hiikaa zakaa beeyladaa, zakaa midhaanii, zakaa fixrii, zakaa maallaqa yookiin ziqayaa fi meeyitaan hedduu gaafin tanneen fakkaattu hedduu if keessaa qaba. Gama herrega zakaatti hoggaa achi deemnu ammoo qabeenyuma qabdu himta achumatti waan daqiiqaa takka hin geenye keessatti rizaaltii isaa deebii isaa argatta. Appilikeeshina kana kan nuuf qopheessee dhaabbata milkii boruuti. Appilikeeshina kana barbaaddamii karaa App Store yookiin Play Storetti achi haa deemnu nu waliin buufadha ittiin fayyadama. Herrega zakaa. Appilikeeshina kana buufachuuf silkiin kee iPhone, iPad yoo ta'e App Store seentee argatta. Akkasuma Samsung faa yoo ta'e ammoo Play Store dhaquudhaan achirraa buufatta. Bilbilli kee iPhone taanaan as App Store kana seenteetuma bakka sarchii san tuquudhaan herrega zakaa hunnu akkuma nama barreessu jiru kanatti herrega zakaa jettee barreessita. Eegasii bakka tana tuquudhaan buufta jechuudha. Hunno amma naa bu'ee jira peejii 4 qaba keessaa. Peejiin dura dhufu peejii herrega zakaa jedhu hunno bifa kanaan fidaa jechuudha. Peejiin kun peejii herregaa yookiin kaalkuleeshinaati. Maallaqa qabdu gubbarratti itti neexa. Zakaa sila maallaqa sanirraa bahuu qabu jalassii fidaa jechuudha. Hangana qabaannaan hangana baasu qabda jechuudhaan si hima jechuu gabaabdutti. Fakkeenyaaf namni tokko 300 qaba. 300 irraa meeqa baasuu qaba? Hangi baasu qabu qarshii 7,500 hunna gubbarra neexa jalassi fidaa jechuudha. Ammaas lammata fakkeenya lammadaatiin isiniif qalu. Akkasuma 50 qaba takkaa 50 qabda haa jennu. 50 irraa 250 baasta. Akkuma asi barreessa. Hunna gubbarratti maallaqa neexa jalarratti hanga baasu qabda. Hanga silaa zakaan bahuu qabu maallaqa kanarraa si himaa jechuudha. Hungaa maallaqa qofa. Maallaquma qabdu gubbanneeta maallaqa sanarraa hangana baasu qabdaa jechuun si himaa jechuudha. Gama dahabatti hoggaa achi dabarru ammoo bakka dahaba yookiin gold jiru kana xuyxa. Eega xuyxee booda ammoo kan durarra si fidu gatii ja'a. Kan lammaffaa ulfina ja'a. Kan sadaffaa waliigala gatii dahaba ati qabdu akkas ja'a kan sadaffaa irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan duraarratti gatii hoggaa jiru maali? Gatii hoggaa jiru yeroo silaa ati baasuuf deemtu amma fakkeenyaaf baatii tanatti zakaan tilaan yeroon an baasu baatii tanarratti gatiin dahabaa hangamirra jira jechuudhaan eega hubattee booda gatiin giraama tokkoo jechuudha. Achi neexaa jechuudha. Gatii amadda bireen ta'u gatii ammumaa jechuu gatii yeroo amma ati irra jirtu yeroo baasuu deemtu sanii gaafatte san booda sanitti neexaa jetti. Fakkeenyaaf maallaqa Itoophiyaatti 3,500 jira gatiin giraama tokkoo jechuudha. 3,500 jira. Eega kana guuttee booda qalammadatti achi dabarta. Qalammadaa bakka ulfina joosanitti jechuudha. Giraama hangam qabda ati dahaba? Fakkeenyaaf 220 qabaan. 220 itti guutaa jechuudha. Gatiin giraama takkaa 3,500 giraamaan han qabu 220. Ka ulfinaa sanitti neexaa jechuudha. San booda bakka waliigala gatii jiru kanatti si fidaa jechuudha. Maallaqa jijjiiree amma 420 qabaan. 420 irraa 10,500 tubbaha. Akkanumatti nu barreessaa jechuudha. Ka dahabaatis dahaba hanga feete qabaadhu. Qaduraarti gatii dahabaa qalammadaa irratti. Biraa ammoo dahabaa fi maallaqa qabaachuu malta. Dahabaas ni qabda maallaqaas ni qabda. Takkaahu qarshiis ni qabda maallaqaas ni qabda. Meeta jechuu qiyya. Hoggaa kana akkam goota amma fakkeenyaaf dahaba gatii qarshii 59 takkaahu dooraalatti 59 jirra amma dooraalatti. Ulfina ati qabdu 220. Ulfina dahabaa kan qabdu jechuudha. Waliigala meeqa ta'a? 780 ta'a. 780 ta'a ka dahabaa qofa jechuudha. San booda maallaqni ati qabdu ammoo qarshii 10,000. 10,000 qabda waliigala meeqa baasu qabda? 10,000 fi 780 irraa. Hoggaa san walirratti meeqa baasu qabda? Qarshii 427. Kan lammaffaa ammoo akkuma reefu isiniin jee manajaa waa'ee milkii boruutiin wal qabata. Milkiin boruu eenyu
waan akkam dalagaa duraan maal dalagaa fuulduroo maal dalagu yaada qaba tanneen maa wal qabataa jechuun kan sadaffaa immoo gaafii fi deebiidha waa'ee zakaatiin wal qabate zakaa maallaqa zakaa fi meeta zakaa maallaqaa fi zakaa meeta zakaa midhaanii zakaa beeladaa zakaa beeladaa hangamtu baha hangam irraa baha gaala hangana irraa hangana abbaa gaala hangana irraa hangana abbaa herrega zakaa beeladaa jechuun hedduu gaafilee tanneen fakkaataatu jira fakkeenyaaf gaafiin duraa maallaqa hangam yoo qabaatte zakaa baasuun dirqama ta'a ja'a hoggaa san tuyxee deebiisaa jalatti argatta no akkuma agartu kanatti bifa kanaan deebisii fidaa jechuun gaafilee itti aanu yoo tuqu feete gaafilee itti aanu tuyxa hedduu akkanatti irraa fayyadamtaa jechuun fakkeenyaaf ammas kalammadaa takka laalame herrega zakaa beeladaa kan jedhu kana haalaallu amma fakkeenyaaf gaala takkarraa ilaa 4 yoo qabaatte humaa sirra hin jiru asuma irratti siima garummoo gaala 5 irraa ilaa 9 yoo qabaatte re'ee yookiin hoolaa takka baasta yoo 20 irraa ilaa 24 qabaatte ammoo re'ee yookiin hoolaa 4 baasta hedduu amma fakkeenyaaf loon itti so'achi dabite loon 30 irraa hanga 39 yoo qabaatte tabi'a takka jechuun loon kormaadhaa yookiin dhaltuu waggaa takka xumurtee yookiin xumuree waggaa lammaffaa keessa jiru jechuudha tabi'a jechuun isa kana takka baastaa jechuudha yoo loon 30 irraa hanga 39 qabaatte reefu irra tuttuqee dabreetiin jira irraan deebi'aa jechuudha ammallee akkuma reefu sinimmeessanitti nu qunnamaa jechuun teelegiraamaan iimeelaan feesbuukaan yuutuubaan kanuma feetanii nu qunnamtan teelegiraamaan barbaadan taanaan teelegiraamuu xiixan direct nu wajjin waliin qunnamsiisaa jechuudha feesbuukaan iimeelaan akkasuma yuutuubaan ta'uu akkasuma ammumaa buufadhaa